Yoo yaa harka fuuni ashamaa jalatamtootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa odeeffannoo ajaa'ibaa akkan barbaachistu taate keessattuu deeggartoota biltsiginnaatiif yaadachiisaa taatu kan uummata Oromootiif immoo abdii taatu uummanni Oromoo of qopheessuufis kan taatu Faarsee Bulaa immoo fuuldurri isaa maal ta'a kan jedhu odeeffannoo ajaa'ibaa takka qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Odeeffannoo kana hamma xumuraa dhaggeeffadhaa. Waan amma dhaga'uuf jirtan kan irratti yaada keessan koomantiidhaan barreessaa akkasuma like share gochuudhaan waliif dabarsaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe hin godhin subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Odeeffannoo keenya har'aatiin Dr. Milkeessaa fi Dr. Ittaanaa Habtee Carraa Faarsee Bulaa yookaan immoo deeggartoota biltsiginnaa maal ta'a kan jedhu waan hedduu haasa'anii jiru. Dr. Milkeessaa fi Dr. Ittaanaa Habtee viidiyoo kana maaliif amma hojjechuu barbaachise? Maaltu sirna Abiyyiitu kufe moo sirna Abiyyiitu kufuuf deema? Maaliif viidiyoo kana amma hojjetan kan jedhu viidiyoo isaaniirraa mummurree akkasuma immoo ragaa qabatamaa wajjin qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Mee viidiyoo kana dhaggeeffadhaatii anaan boodarra walitti deebina. Tumsi humnoota gidduutti maaliif barbaachise kan jedhuu fi humnoota garaagaraa jira. Humni siyaasaa jira, humni waraanaa jira, humni garaagaraatu jira. Haala itti Abiyyi biyya bushaa jiru keessatti Abiyyi qoqqoodeetudha kan inni bushu, warra rukuchiiseetu kan inni bushu, tokko qabatee tokko rukutee kee isa kanatti immoo deebi'ee akkasittidha kan inni pirinsipilii Abiyyi kuni haala inni itti waggaa torba darbe kana bushaa tureet akkas waan ta'eef tumsi uummata gidduuttis barbaachisaadha. Tumsi humnoota bilisummaa sabaaf sablammii lolan gidduuttis barbaachisaadha. Tumsi kuni sadarkaa garaagaraatti keessattuu sadarkaa uummataatti marii bal'aan gaggeeffamaa jira. Wanni ifaa ifatti beekamu jechuudha. Waan waraanaa wal qabatee jiru iccitii garaagaraa waan beeknu hin qabnu sarratti haasa'uun hin danda'amu garuu waan ta'uu qabu jennee yaadnu immoo dubbannaa jechuudha. Sadarkaa hawaasaatti, sadarkaa ogeessota garaagaraatti, sadarkaa hayyootaatti mariin itti fufee jira. Tumsi akka malee ta'aadhuma jira. Garuu sadarkaa humna garaagaraatti ifaa ifatti tumsi mallattaadhe. Mariin godhamee negotiationiin godhamee ifaa ifatti sadarkaa humnaatti hin mul'anne garuu sadarkaa hayyootaatti mul'ataa jira. Gara ce'umsaatti dhiyaataa jirra waan ta'eef haala Abiyyiin hin beekna. Diinummaa Abiyyi sirriitti beekna. Keessaa'ummaa uummata Oromoo irratti diinummaa Abiyyi qabu hin beekna. Amma dheengaddaa olola Abiyyi gadhiisanii garee wayii ililiitti hundeessanii waraana bilisummaa Oromoo faana mariin gaggeeffamaa jira, gaggeeffamuu qaba. Jaarsolii biyya Abiyyi wayii walitti qabee sadarkaa addunyaatti waan hin danda'amne jaarsoliin Abiyyi waraana bilisummaa Oromoo fi Abiyyi walitti fiduu danda'u. Ililiitti dhaqanii waan akka kana yaada akkasii waraana bilisummaa Oromoo quban qabu jedheera isa odeeffannoo sana qaba. Garuu ajandaa akkasii Abiyyi maaliif ammatti kan inni maaliif kana fide darbee tumsi garaagaraa keessoo Oromoo isaa ta'u, Oromoo saboota kaanis haa ta'u, sadarkaa waraanaattis haa ta'u. Amma saffisa guddaan Abiyyi kufuu jala ga'ee jira. Maaltu ta'uu qaba? Maal faatu pirinsipil karaa ta'een ta'uu irra jiraata? Uummanni kallattii barbaada waan ta'eef sadarkaa uummataatti maaltu ta'uu qaba? Sadarkaa garaagaraatti maal ta'uu qaba? Kilaaritiin jiraachuu qaba waan ta'eef beekamaadha. Abiyyiin kufaa kun gaaffii hin qabu. Humni tokko kophaa isaatti biyya sana doomineet gochuu hin danda'u kana booda waan ta'eef kana beekna. Akka yaada Dr. Milkeessaa irraa dhageettanitti qabsoon ariifataa jira waan ta'eef kufaatiin Abiyyi dhiyaachaa jira waan ta'eef gara ce'umsaatti deemaa jira. Kana immoo uummanni keenya maal ta'uu qaba? Faarsee Bulaan maal ta'uu qaba kan jedhudha kan Dr. Milkeessaan dubbate. Yaada Dr. Milkeessaan kaase irratti Dr. Ittaanaa Habtee waan jedhe qaba. Mee gara yaada Dr. Ittaanaa Habtee osoo isin hin dabarsin dura waan amma Dr. Milkeessaan jedhu kun dhugaadha moo sababa Dr. Abiy Ahmad mormuu fi abdii hin jirre ofitti horaa jira kan jedhu ragaa wajjin kan ilaallu tahaa isinis laayikii sheerii godhaa. Yaada qabattan gara koomantiitiin nuuf barreessaa. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Asumaan gara yaada Dr. Ittaanaa Habteetti isin dabarsee achi booda immoo yaada Dr. Milkeessaan jedhe irratti ragaa wajjin qabadhee isiniif as deebi'aa jechuudha. Mee yaada Dr. Ittaanaa Habtee kana haa ilaallu. Wanti wal tumsituu fi gargaarsa argachuudhaaf. Gargaarsa argachuu jechuun humna hin qabdu jechuu miti. Karaa kee salphifachuu jechuudha. Karaan taakkuu tokko ati deemtu lubbuu nama tokko hambisa yoo ta'e lubbuu nama tokko sana hambiftee karaa sanas gabaabsu jechuudha.
waan sana gochuu hin dandeessu jechuu miti. Amma fakkeenyaaf akkamittiinitu haala amma keessa jirru kana keessatti akkamittiinitu biyya keenya keessatti tumsi karaa salphisaa karaa itti ce'umsa fiixaan ba'aatti ba'an akkamittiin salphisa kan jedhu fakkeenya baruma kana keessa bara 2025 amma keessa jiru kana keessa biyyoota sadii mootummaa ari'atan ilaallee haasa'uu dandeenya. Sila waa'ee Maadagaskar isinii kaaseen ture kutaa darbe keessatti maaliif kaleessa kan Maadagaskar kan inni ta'e. Kaleessa kan pirezidaantiin bade. Hin jiraa jedhee pirezidaantii biyya tokko waaqayyo sitti agarsiisu lafa nageenya kootii fi amansiisaa ta'een dhokadhee jira jedhee. Pirezidaantii takka jira. Nan dhokadhee. Namichi biyya geggeessaa ture baroota dheeraadhaaf nageenya biyyaa eega namichi jedhamu har'a nageenya kootiifan sodaadhe jedhee dhokadheen jiraa jedhee maalitti badee. Eessa jira jedhamee barbaadamee dhabame. Wanti kana fide Madagaskariin keessatti wanti kana dhadhe sochii uummataati. Sochii uummataa immoo uummanni konfidensii keessumatti haala Itoophiyaa keessatti namni biyya sanaa gaafa gadi ba'u mootummaa akka kuffisu wabeeffachuu barbaada. Gadi ba'ee bilaasha deebi'uun barbaadu kuffisuu barbaada gaafa gadi ba'u. Gaafa gadi ba'us immoo nan kuffisa jedheetu ba'a. Muuxannoo yeroo dhiyoo as jirus yoo laalte isa yeroo bara 1974 ja'a walitti aansaadhaaf hiriira godhamaa ture yennaa laalte dhumarratti isa loltuun dhaqaa Haile Sillaasee aangoo irraa kaase uummanni biyya sanaa gaafa gadi ba'u nan kuffisaa jedhee gadi ba'a. Amma Madagaskaritti wanti ta'e rakkina uummati qabu irratti waa'een urban amenities kun wanti bishaanii wajjin ibsaadhaa wajjin wal qabate kuni tuqaasa dhumaa ta'e jechuudha. Rakkina biyya sanatti dhalataa ture nuffiin uummataa aariin uummataa sadarkaa dhumaarra waan ga'eef waanuma xinnootu gadi yaase. Garuu gaafa gadi yaa'u waan abdatis qaba. Maanni wanti hin abdate loltoonni yeroo dheeraadhaaf namicha kana golgaa kennaafii turanii amma sadarkaa hin ga'eegaa amma si ga'eegaa lafa dheeraa ga'aniiru. Warra yeroo hundumaa callu jedhee uummata isaanii tokko miti. Amma gaasi ga'aa lafa jedhu ga'anii jiru isaanis. Isaanis yeroo guyyaa muraasaaf gaafa hiriirtonni ba'an kana gara giddu galeessa magaalaa Antananariifootti hin seentan jedhanii dhowwaa turan. Booddee baga nagaan dhuftan jara keenya kottaa seenaa gara magaalaa walakkaatti jedhanii mootummaa hin buufnaa gaaffiin keessan hin deebi'aa jedhanii loltoota tokko jedhe. Yeroodhuma kanatu namichi fonqolcha mootummaan irratti geessuuf deemsisuuf jedhu. Fonqol kufeera bara erga kufee tureera namichi. Maaliif isilumayyuu loltuu kanatti hirkatee jiraataa jechuudha. Loltuun sun irratti hin hirkattu jedhe. Kun amma loltoonni amma jiran kun lafa dhaqanitti dhaqanii warri ajajoonni loltuudha lafa dhaqanitti lafa hundumatti dhaqanii yeroo hundumaa injifatamanii mucaa namaas wal nyaachisan kuni yoo namummaa qabu ta'e fakkeenya akkasiitu jira jechuudha. Ammaadha loltoonni yookaan immoo warri siyaasaa amma biyya kana keessa jiran keessumatti kan Oromoo, Amaaraaf Tigraay harka wal qabachuun isaanii namatti hamilee guddaa tura. Abiyyiin immoo mogolee cabsa. Suluma mogoleen cabaa jira Abiyyiin ittumaa mogolee cabsa. Warra Abiyyiin bira dhaabbatee yeroo ganamaa galgala ishkololoo sirbu mogolee cabsa. Kanaaf dabaree kan isaanii milkeessa ganamaan ka'anii warra tumsi uumamu jedhamu abaaruu jalqabaniif. Maaliif tumsi sun maal akka inni fidu beeku. Loltuun kun islaama loltuun amma jennu kun. Loltuu dhumti amma jennu kun. Kanumti Biraanuu Julaafaa kun. Gaafa biyyi guutuun wal ga'ee Abiyyi naaf adeemuu jedhee isaanis garam akka ilaallatan beeku. Garam akka ilaallatan beeku isaanis. Beeku jechuun maal akka hojjetan garamiin akka dhaabbatan isaanis beeku. Tumsi dhalachuun hin iticha. Mormii Oromiyaa keessa jiru, kan Amaara keessa jiru, kan Tigraay keessa jiru iticheetu uummata giddu galeessa wiirtuu aangoo biyyattiirra uummata jiru hin onnachiisa abdiitti godha. Abdii akka inni argusa taasisa. Abiyyiin ari'uu duwwaadhaaf itoo hin ta'in garatti deemnu qabna. Garatti deemnu qabaachuun jara keenya. Abiyyiyyuu garatti deemnu qabnaa jedhee waggaa 7 itti waliin dha'uu ba'eera. Anamma Abiyyi deemee garmitti akka deemantu baay'ee yaaddoodhaa deemti. Garuu namni sammuu namaa keessatti namni tokko erga mootummaan ari'amee booddee nageenyi koo maal ta'a, qabeenyi koo maal ta'a, maatiin koo maal ta'a kan jedhu yoo yaadee yoo yaadda'ee waanuma sirriidhaan jedha. Tumsi loltootaa fi humnoota siyaasaa biyya sanaa keessa jiraachuu qabu waa'ee lolaa duwwaa miti. Namoota warra siviilii keessattiyyuu hamileedha hora, humna hora. Dargaggoonni gadi ba'anii si gaaba daddan akka isaan jedhan godha. Gabaabaa dubbii. Gana hamma isaan lolanii taankiidhaan wal lolanii dhufanii hin ga'u dubbii. Yaadni Dr. Ittaanaa
dabalatee akka dhageeffannetti yoo ta'e mootummaan kufaa jira warri PP keessa jirtanii qabsoo mootummaa Abiy kuffisuu tumsaa jechuudhaan PP fi waraana biyyattii gaafataa kan jiru. Dubbiin Dr. Ittaanaa Habtee kufaate Abiy dhiyaachuu osoo hin taane Abiy kufaa jira. Kottaa Abiy waliin kuffisnaa yookaan immoo qabsoo Oromootti dabalamaa badii keessan dhiifama isiniif goona jechuudhaan kan Dr. Ittaanaa Habtee dubbataa jirani. Akkasumatti fakkaata kun yaada kooti yookaan immoo hubannoo kooti waan ta'eef isinis waan isinitti fakkaate waan irraa hubattan kommentiidhaan barreessaa. Garuu wanti yaada Dr. Ittaanaa Habtee irratti gaafii natti ta'e yoo kufaati Abiy dhihoo ta'e maaliif faarsee bulaa yookaan immoo waraana biyyattii tumsa gaafachuun barbaachise kan jedhu. Abiy Ahmed Oromoo miidhee jira Oromoo miidhee jira bara sirna Abiy uummanni Oromoo miidhamee jira yoo kenne kan ilaalu ta'e sirriitti miidhamee jira sirni Abiy diigamuu qaba yoo jenne kan ilaalu ta'e diigamuu qaba akkamitti kan jedhu. Faarsee bulaa kadhatanii osoo hin taane uummata Oromoo bakka jiru qabsoo Oromootti dabaluudhaan waraana bilisummaa Oromoo bakka jirutti deeggaruudhaan akkasumas immoo yaada Dr. Milkeessaa kana dhugoomsuudhaan yaadichi Dr. Milkeessaa kunooti yaada kana dhageeffadha yoo isiniin ta'e komantii irratti sirriidha jechuudhaan barreessaa yaadichi kunooti. Tokko irratti jabeessee dubbachuu barbaada. Yeroo hundumaa yeroo waa'ee humna kaabaa waliin tumsa Oromoon godhachuu qabu jennee kaabnu yeroo hunda akka waan Abiy humna Oromoo ta'etti waan ilaalu jira. Isa kana sirriitti jabeessinee dubbachuu qabna. Abiy fi gurmuun inni ijaarrate diina Oromoo tokkoffaa ta'ee waggaa 7 kana keessatti Oromoo akka inni itti cabse walitti muunurra jira. Abiy akkam akka inni Oromoo godhe qaroo Oromoo meeqa akka inni fixe deddeebinee dubbachuu qabna. Abiy yoomiyyuu taanaan humna Oromoo keessa galee hiree Oromoo gara fuulduraatti hiree biyya sanaa gara fuulduraa keessa galuu danda'u. Gaafa kufuudhaa ka'u Abiy Oromoo keessatti dhalate eessatti Oromoo maal Oromoo guutuun ta'in Abiy maaltu na dhibena? Oromoo meeqa qalee fixeedha amma wanni na haasaa jiru. Har'a diinni Oromoo lakkoofsi tokkoffaan bulguudhaa olii Abiy Ahmed caalu jira biyya Itoophiyaa keessatti Oromoodha. Abiy Oromoodha humna maaltu Oromoo godhe Abiyyiin humna Oromoo maal isa godhe? Ani waa'ee diigaa lakkaa'u waa'ee mirga Oromoon haasaa jira. Waa'ee bilisummaa Oromoon kabaja Oromoon qe'ee isaa irratti dhabeen haasaa jira. Mana isaa keessatti rashanamee manni irratti gubatee qe'ee dhabee Oromoon lafa hundatti qe'ee boo'ichaa ta'e manni Oromoo hundi mana awwaalchaa ta'e bara Abiy keessa. Bara Wayyaanee ta'eera, bara Dargii ta'eera, bara Haile Sillaasee ta'eera, bara Minilik ta'eera hin taane maal haasa'uuf ta'e? Abbaa qabeenyaa ta'ii horii siif alaatu. Waa'een Abiy garuu dhumataa. Abiyyiin faana warri dhaabbatu waliin baduuf deema waan ta'eef kana irratti sirriitti kaasaa jira. Kanaaf dhaabbadhaa warri isa jala deemtan hundi keessan dhaabbadhaa. Yeroonis dhumatee jira maqaa Oromoo qabattee faana hin deemin dhuunfaa keetiin beenu. Oromoon diigamaa Oromoo fixaa Oromootti taphataa waa'ee mootummaa Oromoo jetta ta'u. Nama gaddisiisa wanni guyyaadhaa gara guyyaatti wanni Oromiyaa keessatti raawwatu seenaa biyya kamii keessattuu ta'ee beeku. Yakki waraanaa kanaaf immoo itti gaafatamummaan ni jiraata. Tokko lama mootummaan ce'umsaa yeroo jedhamu yakka waraanaa kan qoratu jira keessa kan seeratti dhiyaatu jira. Warri horiidhaan gargaares, warri miidiyaan gargaares, warri mana murtii keessa taa'ee gargaares, warri poolisii keessa taa'ee gargaares, warri ala kana taa'ee gargaares hin qoratama hunduu yeroo isaati. Wanni dirree darbamu hundi isaan qoratama. Kan seeratti dhiyaataa jechuudha. Kanaaf akka walii galaatti ani tumsi hin jiraata kuni gaaffitu kun qabaatu barbaachisaadha saffisaa sanuu adda baabayii irratti labsamu. Warri garuu itti citee Abiy faana baduudhaa deemu utuu of ilaalee gaarii natti fakkaata. Waraanni lafoo tarkaanfii barbaadan fudhataa jiru isa. Gara woboo dhaqu, gara faannoo dhaqu, gara TDF booda walolli keessa achi galuun isaanii oolu waan ta'eef. Eenyu waliinuu Oromoon tumsa hin godhatu. Abiyyiin kaasuudhaaf yoo jiraate seexanni yoo jiraate seexana faana walii galuu barbaachisaadha. Kuni hiree Oromoof jecha dantaa Oromoo kabachiisuudhaaf jecha eenyu faanillee Oromoon dhaabbachuu dirqamatti ta'a. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira kan horni konfirmeeshin irraa muramee kan jarri guyyaa har'aa qopheessan jechuudha. Dr. Ittaanaa Habtee fi Dr. Milkeessaan yaada cimoo akkan barbaachisu ta'e uummata keenya fayyadan guyyaa har'aa dubbatanii odeeffannoo isaan irraa ciccirree nutis yaada irratti kennataa jiru ammas akkuma itti fufetti jira. Mee carraan faarsee bulaa maal ta'a kan jedhu viidiyoo kana dhageeffadhaa ammas anaan boodarra walitti deebina.
abbaa hirrummaatiin biyya bushanii tufaman lubbuudhaan hafanii gaafa biyya gadhiisanii badanii nama fudhatanii deeman immoo kophaa deemanii kan jedhu laaluudha. Homaa wanti haaraanii dinqiin dhalatu hin jiru waa'ee biyya irratti. Abiy lubbuudhaan ba'a yoo ta'e masaraa sana keessa namni inni fudhatee deemu tokko hin jiru yoo ta'e zinnaashiin malee isa yoo dhiisee deemuu danda'a Abiy kan jedhuun qabaan. Beekamaadha waan ta'eef jechuudha. Ma jireenya nama dhuunfaa keessa galuudhaaf utuu hin ta'in namichi nama maatiiyyuu miti. Maal godhe pirezidaantiin kaleessa bade akkuma Abiy ashkaroota qabala. Andri Rajoelina jedhama namichi kun namichi Madagaskar kun waggaa 11 bulche biyya sana. Andri Rajoelina kun waggaa 11. Waggaa 11 guutuu warra gugguufee ergamaa fi ture, warra lolaa fi ture, warra caasaatti ijaaree wajjin hojjetaa ture. Nama tokkitti xiyyaara isaa keessa hin galchine. Maatii isaa qofa xiyyaara keessa galchatee deema. Har'a gaafa wanti hundumtuu salphaa fakkaatu sirbuun waan ulfaataa miti. Keessumatti amma warra afaan Oromoo dubbatan kana biraa sirbii waan salphaadha masiidha. Hin sirbu lafuma dhaqanitti sirbu. Xuruudha sirbii. Isaaniif barri bara nagaa bara quufaa bara gabbinaati isaaniif. Waan ta'eef sirbuun har'a homaa miti. Yeroo itti nadhossaa jedhamtu dhufa garu. Na argaani nadhossaa fidaa kan jedhamtu jira. Kun waan oolu miti. Mangistuun eenyuun fudhatee biyya sana keessa? Mangistuun inni tokko kan bade. Eenyuun fudhatee deema? Haadha manaasaa fi ijoollee isaa dursee ergatee booddeerra immoo ganamuma tokko ka'anii dhabanii mangistuu. Hin bade. Warri isaa wajjiniin nama basumaan jedhee qalaa ture inni kaan embasiitti nam'e inni kaan akka hoolaatti salfiidhaan mana dhaatti naqame. Namni Abiy garaa laafee fi abaluunanni rakkina jalaa hambisa jedhee gaafa rakkinni itti dhufe fuudhee hafu hin jiru. Yoo lubbuudhaan hafee jechuu kooti bilaan. Yoo lubbuudhaan hafe jechuudha. Yoo lubbuudhaan hafe kan inni deemu ofiisaa mataasaa. Yoo baay'ee garaa laafee immoo zinnaashiin fudhatee deema. Malee namni inni garaa laafee fi hambisu, ministeerri inni garaa laafee fi hambisu, loltuu inni garaa laafee fi kottuu xiyyaara lixeetiin haa hojii rakkatteetta jedhu hin jiru. Nama akkasii. Seera fuulduratti namni nama ajjeeseef kan golgaa kennu sadarkaa isaa garagara malee lachuun gaafatama. Hin goominaa jechuudhaaf. Kanaaf mallattoon addunyaarra naanna'aa jiru kuni kan Madagaskaritti ta'e, kan Nepaalitti ta'e, kan Peeruutti ta'e Itoophiyaattis ta'uunsaa waan hafu miti. Isa kan inni haasaa irra ta'uunsaa waan hafu miti. Kanaafitu nuyi warra qawwee baatee dadhabaa jiruun karaa keessan gabaabsaa siyaasa biyya sanaas hin tolcha hin salphisa. Jabaadhaati harka wal qabadhaa kan jedhaa jirruuf kanaaf. Harka wal qabadhaa wal tumsaa. Siyaasaanis humnaanis wal jabeessaa harka wal qabadhaa kan jedhaa jiru kanumaaf kanumatti dabaluuf milkeessa. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo keenya hadhaarraa akkasuma immoo xiinxala siyaasaa guyyaa hadhaarraa waa hedduu akka baratan waa hedduu akka hubatan abdii qabna keessattuu faarsee bultoon yoo viidiyoo kana ilaalaa jiraatanii yoo ilaalaa hin jirre warri viidiyoo kana argitan faarsee bultootaaf sheer godha akkasuma immoo laayikii koomentii barreessuu hin dagatinaa waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaan namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraayibiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka ta'an isiniin jenna odeeffannoo keenya guyyaa hadhaa akkasuma xiinxala keenya guyyaa hadhaa asumaan golamni jirra waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.